ilmaan jahan guddisu ture jechuu duraan miti. Amma immoo erga inni akirame booda ijoolleen dirreerra jirti. Ijoolleen raasan na jala hafte tokko quraanaaf deemeera dhiyoo tana galee ummanti hin jirtu abbaan kee hin jiru maaliin laala jedhee nahee rifatee boo'ee qeebadee soqanii isa qeetti deebisan amanaasuu dhibamutti jiru. Anasa si dhukkuba isaa sillee achitti dhukkuba. Rabbiin kafuur rahimi rabbiin si bira haa dhaabbatu wallaahi maaliif jennaani waan danda'u godhee akka namni akka biyya galtu hin goona garuu qalbii kan kee rabbiin wallaahi I don't know bicha rabbi si waliin haa jiraatu shi wanti ati nuti himtu kun waan ulfaataadha hojiidhaa biyyaa baatee abbaa manaa kan keessarraa akiramee ijoolleen tanteetis achitti yataamaa bicha waa hedduu jira nutti dhagaamee jira akka nama tokkootti. Rabbi si waliin haa dhaabbatu wallaahi unkwaan abbaa manaatii namni nama ollaatu abbaa manaatii miti biyya ormaa gaafa jirtu ollaan kee tokko du'ee bari yoo jaanan qabta kan rifatta an wallaahi amma ollaa kee tokko gaafa du'ee naan jaani nin boo'ee faa gaafa nyaata hunda dhiisee jira ollaan an bira dhaqee faa bishaan dhuguu faa yoo du'e unkwaan nama keetii miti jechuudha ollaan keetu yoo du'e biyya namatti duuti dhagahuun nama akka nama dabbaru hin beekna. Si waliin jira si waliin dhaabbannaa haadha koo rakkoon hin jiru abshiirra ishee hin boohin. Ishee rabbi simbiraa dhaabatu rabbummaan simbiraa dhaabatu rabbi yatiima barbar jedhu walitti akkanuma jirti akkaan haati abbaa fayyaan qabaniyyuu isaanuma bira jiru. Eessa jiran ijoolleen eessaati jechuun Oromoo Oromoon bika qabdiimi eessa Oromoo eessaati? Shaashamanneera. Oo shaashamanneera. Okay. Hayyee Sumayyaa. Tufa amma maali Itoophiyaa galuu barbaadda? Galuu barbaada ijoollee matii galuu barbaada anas asi dhukkuba daa'ima kiyyas achitti dhukkuba daa'iman xixiqqishuudha namni walitti naa qabu hin jiru raasan na jalaa faffacaatee nagalchaa walirra Oromoo guututti naayyii nagalchi maakiyya daa'imman matiyyatti oduman duune daa'imman matiyyan nagalchaa. Abbaa itti dhiisee biraa dhufe azala irraa fudhate isattuu dhiisee biyyaa bahee azala irraa fudhate. Hayyee Sumayyaatii waa dalagattee harkaa qabattaa silaa? Waan arge isaanuma qallabataa isaanumaan aduu guddifadhu wama tokko hin qabu maaki wama tokko hin qabu. Asittuu ji'a sadiin kana muluu na dhukkubee kunoo ijoolleen walirra qocaakiniin naafuuti. Abbaan manaa kan kee erga akirame rabbi rahmataa godhuuf hiyyaan qam ture? Ji'a jaha ga'e amma ji'a jaha ga'eera. Ijoollee jahan ati hojiidhaaf erga dhufte hanqam turte? Waggaa sadii fixeera kunoo waggaa sadeessoo qisaasa keessa jira waggaa lama dalagadhe paaspoortiin na jalaa dhumatee biirootti na deebisan biiroo san ji'a afurii muluu biiroo san taa'ee ammallee dalagaa agulii wayii dalagee midhaasifadha paaspoortii jedhee dalagaa agulii wayii seenii akkanumatti dhuma dalagaa paaspoortii sanillee midhaafanne innillee na jalaa isallee na jalaa dhukkubee. Waan arge yaala isaatiif uduma ergu taa'ammaatii uduma guddisan. Wama tokko argaan paaspoortiin illee na jalaa. Hin boohin abshirii Sumayyaa akkaawuntii biraan dhuftee maqaan Sumayyaadha ture. Hin boohin abshirii abbaa manaa kan keetu ilmaan jahan guddisu ture jechuu duraan miti. Amma immoo erga inni akirame booda ijoolleenis dirreerra jirti. Ijoolleen raasan na jala hafte tokko quraanaaf deemeera dhiyoo tana galee
ummanti enjirtu abbange enjiru maalillala jedhe na heerifate boo'eqqee badee soqanii saqeetti deebisan amannaasuu dhibamutti jiru anasa si dhukkuba isaa sillee achitti dhukkuba. Rabbiin kafuur rahimi rabbiin si bira haa dhaabbatu wallahi maaliif jennaani waan danda'u godhee akka namni akka biyya galtu hin goona. Garuu qalbii kan kee rabbiin wallahi I don't know bicha rabbi si waliin haa jiraatu shi wanti ati nutti himtu kun waan ulfaataadha. Hojiidhaa biyyaa baatee abbaa manaa kan keessarraa akiramee ijoolleen tanteetis achitti yataamaa bicha waa hedduu jira nutti dhagaamee jira akka nama tokkootti rabbi si waliin haa dhaabbatu wallahi unkwaan abbaa manaatiin namni nama ollaatu abbaa manaatii miti. Biyya ormaa gaafa jirtu ollaan kee tokko du'ee bariyoo jaanan qabta kan rifatta. An wallahi amma ollaa kee tokko gaafa du'ee naan jaani nin boo'ee faa gaafa nyaata hunda dhiisee jira. Ollaan an bira dhaqee faa bishaan dhuguu faa yoo du'e unkaan nama keetii miti jechuudha. Ollaan keetu yoo du'e biyya namatti duuti dhagahuun nama akka nama dabbaru hin beekna. Si waliin jira si waliin dhaabbannaa haadha koo rakkoon hin jiru abshirrashi. Bohin. Ishi rabbi simbira dhaabatu rabbummaan simbira dhaabatu rabbi yatiima barbar jedhu walitti naa qabdan rabbi walitti sin yaa qabu ajaa'ibsa. Amma ijoolleen kan kee eenyu bira jiran? Ijoolleen kan kee amma biyyatti eenyu bira jiran? Haadha abbaa bira jiran haati abbaayyuu nama guddaadha nama fayyaa hin qabne haadha abbaa bira jiran ummaan tiyya sootuma anas jiru amirii ta'ani qara isaan tulaalaa ture amirii ta'an. Abbaan kiyyas amirii ta'an ramadaana bara Usumaati biyya arabaa jirtu abbaa Sumayyaa usumaati biyya arabaa jirtu abbas haadhas abbaa manaas dhabde. Abbaan kiyya tama anas seene amirii ta'an ummaan tiyya waggaa saniif amirii ta'an abbaan kiyya jaarsi kiyya amma kunoo dhiyootaan amirii ta'an. خلاص ابشر شنو نسجل Bakka Sumayyaa si gargaaraa si waliin jira jabaadhu rabbiin nama jaalatu fattanaa rabbiin gaafa bal'ootti si baasu si fattanaa rabbiin gaafa si jaalatu waan si jaalatu waan jaalattu sirraa fudhata kanaafuu nu hundinuu si maddi jirraa si galchinaa ilmaan keetitti hin galtaa ilmaan keetitti jireenya bireedaa waan bireedaa jiraata kana booda abshir jabaadhu haadha ilma jechuun haadhas abbas taate ilmaan keetitti deebitee ati jabaattee ilmaan kee jabeessuun sirra jiraata tolee. Haati boo'uun qabdu yoomillee haati boo'uun qabdu hin boohini ani nama haadha koo akka malee jaaladhudha. Haati nama kamuutu yoo boochu akka haadha kiyya boochetti furadha. Haati yoomillee boo'uun qabdu haati yoomillee ol jettee jiraachuu qabdi. Namni haadha ofii jaalatu hundinuu si waliin jira. Haadha koo abshir si faana jira. Tolee. Ishi rabbi oli sinaa qabu mataa keessaa rabbi oli sinaa qabu. Rabbi sinaa jaalatu. Sin jaaladha hunda keessanuu. Obboleeyyan tiyya maluma kiyya naa godha. Ishi kanaan silkiin kiyya na jalaa cufatee jennaan kanaan seene. Hayyee amma akkaawuntiin hankee sun akkam fooloo si godhee beeyte amma saanis kuttee amma karaa qaqqabsiisatti waan danda'u deebinee goona. Akka na jalaan banneef hawwii fooloon hin godhaa akkaawuntii kee keessaan naa ergitu. Amma garuu wanti amma biyya galuuf amma ijoolleen Duubaay isin galchaa. Amma maaltu barbaachisaa? Paaspoortii ni qabdaa? Haaromsattee jirtaa? Akkam? Na jalaa dhumatee paaspoortiin na jalaa dhumatee ayyaala isaaniititti deebi'e innis na jalaa dhibame yaala daa'immaniitiif yaala isaatitti deebi'e paaspoortii na jalaa dhumate itti deebi'e midhaafachuu hin dadhabe hin qabu paaspoortiin na jalaa dhumatee. Okay. Paaspoortii eenyu maqaan mucaa sanii hawwi fuula godhee kootii argite. Maqaa mucaa sanii eenyu ture? Allahumma salli alaa Muhammad. Irraanfadhee tokko jira ka paaspoortii waan paaspoortii kana beeku. Hayyee
Mee ijoolleen Dubaay jirtan seenaa guutakka. Warri Dubaay jirtan. Arsicha. Qoy na obsi. Anti Martin siya. Amtul si. Rabbu mali sinyago mali kiyayo nago. Haaromsachuu baattus galuu hin dandeetti. Baraan hin beeku barnatti himaaree koottaati seenaatiiti waraqaa koottaa seenaa natti himame. Falmaash galaana balleessa uummatni tokko qabi. Meeqa koottus warra achi deema akka ishee mustaatu mul'ataa jirtan ishee. Urgachiisi af ima isin hordofa isin argachuu hin dandeenye lakkoofsa keessan hin arganne. Baay'ee na dhukkubee ture amma xiqqoo garaa kana keessa ibiddi na boba'ee matan na qabata baay'ee na dhukku. Hayyee Assalamu alaikum. aboo akkaawuntii kanaanis namni hedduu bar ijoolleen aan ishee akkaawuntiin jechuunis haarawaa yaa ummaa. Ijoolleen silaa waan kanarratti nu gargaaruu dandeessu ijoo hundaa'u fooloo walitti hin qabnu sanitti rakkadhe anis as bira silaa sheer godheen fidaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. أشبر ربي أما في سرها ما سرها قبو ربي والقد مالي ربي قد سندي بسر ربي والسها قد سمر آمين آمين أبشر أبشر أماتي جد. هيا مال جتة. Nagaa keessan fayyaadha. Nagaa. Jajjabaa duudhaan rabbiin ibsaa kennuu fi haadha imimmaan haadha harmee hedduu ulfaatte. Dubaay jirtaa? Yaa Dubaayin jira galuu ni dandeessi adii rakkoota kan qabu. Paaspoortii iyyuu kan qabdu dhiisii kan qabne yoo soo taate. Maaltu barbaachisa amma galuudhaaf maaltu barbaachisa? Imbaasii deemteetti akka galuu barbaaddu itti himti. Aatuwaasiin kennanii fi rakkoon takka hin jiru. Yoo nama naannoo nu jirru jiraattu taate immoo gargaaruu illee dandeenya adii. Eessa jirta hawwi? Adeen Dubaay adeen jira adeen. Aleen jirti. Lafa adda fageenya isaatii takkaaf walakkaati. Namni gargaaruun dhabamu hin jiran ijoolleen achillee nama hin kenninaafi keessan naa dubbistu. Akkuma salphatti galuu dandeessi. Yooma rakkisu paaspoortii yoo hin qabaanne iyyuu galuu dandeessi. Kanaayyuu paaspoortii qabdi waan taateef homaa rakkatiin obboleetti teennaa harmee teenya homaa yaadiin hin galta inshaallah. Ishi rabbi rahmata isin yaa godhu. Daa'imman miti biraan na baasaa waan biraati miti. Ishi rabbi rahmata isin yaa godhu. Abshir. Nafiraadha. Of jajjabeessi akkuma yaani namni waa irraa ta'an hedduu sobsan qabu. Haa ta'u malee waan rabbiin godhe jaallachuun gaammoo dirqamuma keenya. Abbaa manaa kee, abbaa kee, haadha kee jira birahmataa godhu. Abshir ati immoo yaadin ilmaan keetti nagaan galte akkuma abbaan manaa kee isa dhabde malee ilmaan kee hin dhabdu. Akka gaariitti guddifatta. Abshir suulii. Ishi obboleeyyan ta'u ishi. Ishi rabbi sinaa milkeessu waan yaadda hundaanu rabbi oli sinaa qabu. Qalbiin keessan hin cabini guutamoo malee. Warri hin sobin yoo gargaaruu dandeesse malee jettan yaasila koomentiidhaan gargaaruun
salphaadha barkuun waan guddaa miti. Nama gargaaruuf nama ta'uu qofti gahaadha. Akkasii.